Injifannoo argamee dhaloota dhufutti dabarsuuf tokkummaan Oromoo murteessaa ta'uu pireezidaantii ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii himan. Yuunivarsiitii Ambootti milkaa'ina marii biyyaalessaaf ga'een hayyootaa olaanaadha mata duree jedhuun mariin paanaalii taa'ame Taaddalee Asfaa'uu dabalata qaba. Milkaa'ina marii biyyaalessaaf ga'een hayyootaa olaanaadha mata duree jedhuun bakka pireezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti mariin paanaalii Yuunivarsiitii Ambootti taa'ame. Maricha irratti kan hirmaatan hayyoonni Yuunivarsiitii Amboo hayyoonni yoo maalla dibdee keessaa bahanii biyyi kan waliinii ta'uu hubachuun hirmaannaa isaanii cimsan jijjiirama dhufeetti fufsiisuun ni danda'ama jedhan. Beektotarraa maal eegama yoo jennee ilaalle qooda fudhachuudhaaf mootummaan ofitti hammatee hayyootaan akka mari'atamu hayyootaan yaadni akka deeggaramu gochuunsa gahee guddaa akka keessatti qabnu waan nutti agarsiisee jira jechaadha. Tokko taanee harka wal qabannee ati eessaan dhuftee lagaan wal qooduu dhiisnee tokkoomnee biyya kana ijaaruun dirqama. Biyya keenyaaf nagaa, Itoophiyaadhaaf nagaa, biyya keenyaaf tokkummaa, biyya keenyaaf misooma karaatti fiduu dandeenyuun gatii ganfallu kanfallee yootti deemnee gaariidha. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baay'isaa Lataa guddina biyyaa keessatti ga'een hayyootaa olaanaa waan ta'eef ogummaa qabnuun hawaasa keenya tajaajiluun dirqama lammummaati jedhan. Injifannoo argame dhaloota dhufutti dabarsuuf tokkummaan Oromoo murteessaadha kan jedhan. Pireezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii yeroo ammaa bu'aa akka biyyaatti argame kana milkeessuuf hirmaannaan hayyootaa murteessaa ta'uu himan. Injifannoon hadha nurra jirru kun aarsaa kaleessa jaallan keenya beektonni keenya kaffalanii bu'aa isaati kanaaf eeguun dirqama ta'a. Kana keessatti immoo gaheen keessa guddaa. Kaleessa illee injifannoo fiduu gaheen hayyootaa baay'ee guddaa ture. Hadha illee eeguu fe'isuu keessatti gaheen hayyootaa baay'ee ture. Amma illee immoo ceesisuu irratti gaheen keessa guddaa. Kana sirriitti yoo qabattan baay'ee gaariidha. Hojiilee wayitaammaa akka mootummaatti hojjetamaa jiran itti fufsiisuuf hayyoonni gahee isaanii ba'u akka qabanis obbo Awwaluun dhaamaniiru. Diinagdee kennoo xiqqaati. Waggoottan 5 harka tokko waraana geggeessaa harka tokkoon immoo diinagdee irra hojii hojjennee diinagdee Afrikaa guddicha 5ffaa uumuu dandeenyeerra. Kun akkanaan hin dhufne qo'annoof qorannoon keessatti hirmaachuun hoogganuun hooggansatu gahee isaas keessatti baate. Kanaaf karoora yeroo dheeraa yeroo giddu galeessaaf gabaabaa jennee irra hojjechaa jirra. Kanarratti immoo gaheen hayyoota baay'ee murteessaadha. Oromoon irreessaa hora Finfinnee handhuura Oromiyaatti akkuma deebifatee ijoollee isaas afaan Oromootiin barsiifachuu fi carroomeera jedhan maatiin barattootaa fi barsiisonni magaalaa Finfinnee. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee yeroo ammaa barattoonni miliyoona 1.2 afaan Oromootiin barachaa jiru jedhee qalbeessaa Takkaalinyi dabalata qaba. Gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa ture seera qabeessaan akka inni deebii argatu kan nuti hojjechaa jirru. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo akka baratamu, aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo akka deebi'uuf gaaffii Oromoo ganamaati waan ta'eef akka gaaffiin sun deebi'eetti yaadan jechuudha. Wiirtuu Oromiyaa eega addisa dippiloomaasii addunyaa kan taate Finfinneen kuusaa alagaa barootaaf tureen abbaa dhiibaa turuu isheen Oromoo goleewwan hundaa mufachiisuun qabsoo jibbaachisaa finiinsuun abbaa biyyaas mirgaan galchee Afrikaafis simboo miidhaginaa ta'aa jira. Biiftuun jijjiiramaa hundaa baate kunis afaan Oromoo ukkaamsaa jala ture futtaafachiisuun akka garaa ofiitti dubbachuurraa hanga afaan barnootaa ta'utti milkaa'eera. Kun immoo gaaffii manneen barnootaa afaan Oromoon barsiisan magaalaa Finfinneetti hundeeffamuu qabaaf gaafatamaa ture deebisuu irra darbee sadarkaa manneen barnootaa hunda keessattuu barsiisuu irra ga'eera. Maatiin barattootaa dubbisnes jijjiiramni kun qabsoo waan argameef akka salphaatti kan ilaallamu miti jedhu. Amma akka fedhii ofiitti ijoolleen keenya ba'anii galanii baratanii dubbatanii mirga isaanii dubbachaa jiru. Dhaloota jijjiiramaa kana waliin dhaabbatanii hojjechaa jiru. Dhugaa dhamuunee jirra. Kun immoo eenyu irratti hirkanneeti mootummaa jijjiiramaa amma dhufe kan irratti dhugaadha. Rakkoon garaagaraa yoo jiraate iyyuu har'adhanii har'a samaa hin baane irraa jalaanii hiikamaa jira. Waaqatta tolu qeen akka itti bareede kuni nus itti cinee waaqayyo ishee eebbisu Adaanech Abeebee kan irratti hin galateeffatin hin darbu. Biiroo ishee deemne karaa isheeti kan nuufi ambassaan kuni kan nuufi murtaa'ee hanga ta'e argannee irratti fayyadamaa jirra. Baay'eetti gammannee jirra. Kan kanarraan nu gahan ammallee bakka guddaadhaan nu fagaanuu jarris nu fajiraatanii. Barsiisonni mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa burqaa waayyuu Finfinneetti carraa hojii argannee dhaloota kan barsiisnuun cinaatti nutiyyuu nama seenaatii jedhu. Carraa hojii arganneetis ijoollee keenyas afaan keenya barsiisuudhaaf carraa argachuun dhugaa dubbachuudhaaf seenaa keessatti hojii guddaa hojjetame jennee kan as keessa hojjetaa bulchiinsaa dabalatee naannoo nama 323tu jira. Namni kun afaan isaatiin tajaajila kennaa jira jechuudha. Carraa hojiis argateera. Lammatas immoo uummata Oromoo magaalaa kana keessa jiru Oromummaa isaa akka beeku hojii guddaa hojjechaa jira. Hojiin as keessatti hojjetamu hojii baay'ee boonsaa ta'uusaa itti gammanneeti. Isa kana gaa dhaloonni baay'een illee lubbuun baay'een illee itti darbeera. Dhaloonni kun akka afaan isaatiin as keessatti barachuu miti dubbatee magaluufiyyuu mirga isaa gaafachuufiyyuu wantoota hedduu ture waan ta'eef baay'ee kan hin yaadamne Waaqayyo hojjete waan ta'eef isa kana Waaqayyoon hin galateeffadhaan asiini. Ofii koos immoo beekumsan qabu kanaan daa'imman kanaa afaan koo kanaan barsiisuudhaan baay'een as keessatti Waaqayyoon galateeffadhaan. Iddootti deebinee
hojjennee of arganne waan ta'eef akkuma irreecha hora Finfinnee waggaa 150 booda arganne immoo sirna barnoota afaan Oromoos akkasuma waggoota 150 booda arganne jechuun ni danda'a waan ta'eef mootummaan amma jiruu fi hooggansi amma jiru akkasumas immoo sirna amma jiru iyyuu heera mootummaa qajeellotti hojiitti eegaa jiraachuu isaatti kan mul'atu jechuudha. Finfinneetti hojiin afaan Oromoon barsiisuun eegalame kun tarsiimoon dabalamee gara afaan hojiitti ce'uu akka qabu sakeekan. Baay'ee mana barumsaa kana keessatti kan hojjetamu qaboo yaa'ii keenyas dabalee karooras gabaasas kan hojjennu afaan Oromootiin ijoollee keenyaaf afaan isaanii akkaataa itti dagaagsuu danda'an nutis immoo afaan Oromoo akka lafa ga'u karaa saniin isaanis afaan kana barachuudhaaf shaakalliin taasifamaa jiru salphaa miti. Hoogganaa ittaanaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee obbo Diinaa Olcaalaa qe'ee afaan Oromoo yeroo dubbatamu rifattu keessatti gara sirna barnootaatti madaqsuuf danqaalee hedduun cabuu ibsanii injifannoo argame firii isaatiin madaaluuf dhaloota qaraa jirraa jedhan. Danqaalee hedduu keessa dabarreetu kanas geenye gara fuulduraatti inni guddaan caasaa diriirsineerra. Barsiisaan qophaa'ee kitaabni qophaa'ee kaarikulamiin mataa isaa of danda'ee manneen barnootaa hunda keessatti diriiree yeroo ammaa barnoonni kennamaa jira. Dabalataan manneedhuma barnootaa afaan Amaariffaa keessatti afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti akka barataniif haalli mijatee fi afaan Oromoo ni baratu. Yeroo ammaa magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa 568 jiran hunda keessatti afaan Oromoo akka afaan dhalootaa fi akka afaan lammaffaatti barattoota miiliyoona 1,200 oltu barataa jira. Jiramanas hojiin riifoormii seektara galii keessatti hojjetameen galiin naannichaa guddachaa jiraachuu biiroon galiiwwanii Oromiyaa beekse. Adeemsi galiin naannichaa ittiin walitti qabamuun ammayyeessu buufataalee sassaabbii galii 133 keessatti teekinooloojii babal'isuun danda'amee jira jedhan hoogganaan itti aanaa biiroo galiiwwanii Oromiyaa obbo Lammeessaa Ayyala. Ammallee galii naannichaa guddisuudhaaf maddoota galii adda baasuun galii duguganii walitti qabuuf hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Lalii Girmaa dabalata qabdi. Galiin guddina biyya tokkoof murteessaadha. Galii guddina biyyaaf murteessaa ta'e kanaaf ammoo yoo xiyyeeffannoon hin kennamin bu'uuraalee misoomaa babal'isuufis ta'e guddinatti fufiinsa qabu mirkaneessuuf danqaa ta'a. Biyyoonni guddatanis galii gibiraa fi taaksii irraa argamu duguuguun walitti qabuun fedhii fi gaaffii lammiilee isaanii ittiin guutu. Jijjiirama dura galii biyyattiin gibiraa fi taaksii irraa argachuu qabdu duguuganii sassaabuun bu'aa yaadameef oolchuu irratti hanqinni jiraachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Naannoo Oromiyaa keessattis sochiin dinagdee guddaan geggeeffamus galiin akka barbaadamu argamaa hin turre. Erga riifoormiin damee galii keessatti gaggeeffame seerota taaksii hojiirra oolchuu fi qajeelfamoota diriirsuun hojii hojjetameen bu'aan argamu hoogganaa ittaanaan biiroo galiiwwanii Oromiyaa obbo Lammeessaa Ayyalaa turtii OBN waliin taasisanii himan. Bara 2012 hanga bara 2016 giddugaleessaan parsantaa 41.4 guddatee jira jechuudha galiin naannoo Oromiyaa. Kun seenaa Oromiyaa keessatti ajaa'ibsiisa. Biliyoona 15-16 gahuudhaaf waggaa 10 ol harkifachaa ture jechuudha. Bara 2014tti gara biliyoona 56.4 ol guddatee jira. Giddugaleessaan parsantaa 42.5 guddate. Bara 2015 biliyoona 83.3 giddugaleessaan parsantaa 47 oliin akka inni guddate namatti argisa. Akkasumas bara 2016 gara biliyoona 123 ol guddatee jira. Hojii inisheetivii damee galii keessatti hojjetameen sassaabbii galii dijitaalessuu fi maddoota galii naannichaa sakatta'uun galii dabaluuf hojiin jajjabeessaan hojjetameera. Oromiyaa keessatti maddoota galii taaksii adda addaa gaafa sakattaan waggaatti yoo xiqqaate kaffalaa gibiraa 1,000 lakkaa'aman gara taaksineetiitti akka isaan dhufan taasisnee jira. Akkasumas fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf addaan citee dhaabbatee kan ture madda galii oomisha jimaarraa taaksii sassabamu yeroo dheeraadhaaf addaan citee ture. Riifoormii siyaasaa kanaasitti ejjennoo fudhatameen galiin guddaan akka irraa sassabamu ta'aa jira. Maddooti kan biroo haaraa fakkeenyaaf hoteela koopaansii kan jennu gara siistamaatti bifa haaraan qoratamee madda guddaa galii magaalotaa guddisuu danda'u ta'ee siistama kanarratti akka inni galu ta'ee jiraachudha. Yoo xiqqaate parsantii 60 olitti kan siqu baasii mootummaa naannoo Oromiyaa galiin naannoo sassaabuun akka nuufamu ta'aa jira jechuudha. Adeemsa galiin ittiin walitti qabamu ammayyeessuu fi rakkoo sassaabbii galiitiin wal qabatee jiru furuuf buufataalee sassaabbii galii 333tti teekinooloojii babal'isuun danda'ameera. Standard Integrated Tax Admin System kan jennu jijjiirama dura muraasa qofatu ture Oromiyaa keessa. Amma buufata sassaabbii galii 333 ol teekinooloojiin kun dhaqqabamaa ta'ee jira. Teekinooloojii kanatti fayyadamanii taaksii murteessu, taaksii hir'isuu, xiqqeessuu, waliin dha'uu, maal kana nambisaa jechuudha teekinooloojiin kun. Namni bakkuma jiru taa'ee taaksii isaa, taaksii dilee haa ta'u, taaksiiwwan qopheessaa haa ta'u, taaksiiwwan kan biroo
kaffaluu akka hin danda'u hojimaatti diriiree itti fayyadamaa jira jechuudha. Galii guddisuuf teekinooloojii hojiirra oolchuun murteessaa ta'uu kan yaadachiisan obbo Lameessaan e-taaksiin kaffaltoonni gibiraa 2,900 caalan teekinooloojii fayyadamuun bakka jiran ta'anii taaksii isaanii beeksisuun kaffaltii gibiraa raawwachaa jiraachuu himan. Gibiraa fi taaksii namarraa eegamu yeroon kaffaluun dirqama ta'uu yaadachiisanii kaffalaan gibiraa kana beekee gibiraaf taaksii isarraa eegamu amanamummaan akka kaffalu hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jira jedhan. Kaffaltoota gibiraa amanamummaan gibiraa fi taaksii isaanirraa eegamu kaffalaniif waggaa waggaatiin beekamtiin kennamaa jiraachuu fi kunis bifa fakkeenyummaa qabuun hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Haa ta'uti ammallee gibiraaf taaksii ga'umsaan walitti qabuu dhabu, maddoota galii hunda adda baasuu dhabuu fi alnaamusummaan damee kana keessatti mul'atu hudhaa ta'uusaa himu. Kaffalaa gibiraa birattis amanamummaan kaffaltii raawwachuu irratti hanqinni jiraachuu himan.